nukenya jenne si amanne har kasif rukunne wayo wayo amenyu manke ganga da barran kuno argine wayo wayo jalbanti anle obsen ture wa ba yano se obale yanko me ka jolle kan me ka jiran firri kan ko tige da kan jiran mali akana maske ay mane da ke sana man kamni tabbe ka da nak kan gode obse saba ko biya ko ti jetto da bani ni gize ol bahani jari shirata tani waye so di kana ke sana ni ibrahim be ku jetto so bani shin tibe di ke ci tani da kan gize jar kas ko da no abbe ka tani kan ndu paccu di se ni be tani jetto da kan jara nor gutu de jetto da mali waye so di kana ke sa to nama askete juru bega isanu yu nama duga dubbatu bani nama kani miti kambe ku jetton yo bade sa ko intane le oro mumma woni tinu fida ijolle gande to koti ijolle biye to koti askete je abale kan ko mutane su ma koti mutawo si le koti kana mi yende garu kana kidame anda je sa de diga sa juru jetton askete sa muraya de sabi yagar gare ka e khalid kan jada muka kamami man ida jur hada warbi yudi ge mi rubu yagu be nama jonde nama ajje so da karur batani naymar fu adivi ajona ada badum bamil ki ajje na jedani sagade jara kadi ba se kan jede sagade kan ko ajje ta ko ti sagade jara kadi ba se jede hunda jarri ngalani jando do lo deli kum season o tundu baddu ndradis o tundu baddu jettuda ijolle ke nyatti simera ma engu bajirani biya gu bajirani jede nadidani ergeni gubate ke eti tokkiti nu gadu batti nan jedani dan erga dole lo deli nakasa sana fakadu gubate ke jettu hadde warra biya gube buya na majjese biya tigalchani wa ijolle ka warra biya jaruda gubatte jette tumamte jette askesati disani jettu kun gafi guddanu tita na du badagan nama da beti mi tias ke zambe ka ta biya ko ti sabu ko ti de to dikani no se tu garango no gubate radal biya jettu mucara ya disa biya gargare jede askesa gare kana kesa khalid jedam kan kaman mutaye su makoti anwar hadde je asad de dibde bajir mani jarri mani fafan o jabanne kesa alan kulkulleessuu qabna akkuma muummichi ministeera masaraa mootummaa kulkulleessaa jiru kun waggaa 3 keessatti masaraa mootummaa kulkulleessee way fite hin finne ammallee keessa jirani masaraa mootummaatii amma gandaatti jiranii jechaadha shanii fi juntaan imbaasicha keessas akkasuma leencoo baatii dhufeerra taa'e malee hudaanuma isaanii kursiisaa jala hudaan isaanii jira hudaan sana jala qulqulleessuudha amma balbala ga'utti amma immigireeshinii ga'utti amma dirree xiyaaraa ga'utti amma mootummaa saawud arabiyaa ga'utti kanaaf kan ammoo isin warra achi keessa jirutu waliin dhaabbatee qulqulleessuu danda'a akkasitti quba qabaadha hin taane ammatti mitiiti hanga ji'a jaattuu imbaasii badhaadhinaa ta'uu hin danda'u imbaasii badhaadhinaa gochuudhaaf jabaatanii harka wal qabatanii dalaguu qabdanii isin jedha isin eenyurraa eegdanii mana keessan isintu qulqulleeffata abbaan keessan dhufee abbaa keessan jala hiriirtanii wal qabatanii ollaa keessan ganda keessan naannoo keessan qulqulleessuu qabdanii jabaadha rabbi isin waliin haa jiraatu. yeroon taane jennu leencoo baatiitii fi gurbaa amma kunoo eenyu maqaan isaa jibriil ka jetta sanii fi abu daawud fa'a nama gartee achirraa isaanii waa ergatan jeruma nama lameen kana yoon ta'ini anatu itti gaafatama ambaassee gadi ka ambaassee su'uudii magaalaa riyaad keessa jiru sadarkaa ol'aanaarraa haga ulaa eegutti miseensa shaneetii fi miseensa juntaat warra guyyaa ambaasee keessa oolanii halkan gargaarsaa fi walgahii Jawhar Mohammad akkamitti hidhaa baasna akkamitti mootummaa biyyi kuffisnaa jedhanii irratti hirmaatan keessa miseensi juntaa sadarkaan tokkoffaan ka ambaaseen itti gaafatamaa mana hidhaadhaa ka isiin goote ambaasee itti gaafatamaa mana hidhaa kanama gaafachuu danda'u waraqaa ambaasee kennanii fi fotoo isaa irra maxxansanii fi fannifatee ka deemu miseensa shanee sadarkaa tokkoffaa ka gargaarsa manfu'aa keessa guuru istiraahatti guuru nama akkaataa Dr. Abiyyi itti kofu halkan walgahii hooggantoota shaneedha ijoollee wallootii fi warra ijoollee Harargee keessaas takka takka warra sobamtee wajjin nama halkan walgahii istiraahatti godhataa bulu kaganama ammoo waraqaa ambaaseedhaa fannifatee mormarratti ambaasee oolu
waan biraa dhiisi har'a deeggartoonni badhaadhinna ambaasee seenuu hin danda'an yoo hayyaama leencoo baatiitiin raan fudhatiin hin ilaalatti maaliif wal sobna asirratti an soban jaaladhu sobaa fi irra diddibaan jaaladhu ani dhugaan dubbannaa dhugaan waliin haa dubbannu lakki dhugaa dubbachuun barbaannu yoo jettannullee juuntuma taanee akkuma juuntaatti diraamaa walirratti haa oofnu ambaasee Itoophiyaadhaa har'a ka bulchaa jiru Shanee fi Tigreedha. Shanee fi Tigreetu bulchaa jira. Ka hidhaa nama baasuu danda'us Shaneedha. Ka biyyas nama galchuu Shaneedha. Ka hidhaa keessa abbaa fedhe fidhatee deemu Shaneedha. Lisbaasee makiinaa keessatti ambaasee irraa guuratee fe'atee ka birriin gurgurataa jiru Shaneedha. Guruuppiidha wal ijaaranii. Maaliif wal sobdan? Maaliif dubbii walirra dadhabuu mataa dubbii dubbachuu keessa gabbootanii maaliif hin dubbanne? Eenyu itti gaafatamaan mana hidhaa Suudii Arabiyaadhaa ka ambaasee wakiila godhe waraqaa eenyummaa kenneefi eenyuun maali boddeen isaa maali dubbeen isaa maali eenyuun wajji oola miseensa eenyuudhaaf dalaga beeytanii yoo informeeshinii wanta kan qabaatin nu gaafadhaa nutu isin hima waan isin himnu itti gaafatamna waan isin himnu abbichaa wajji isiniif hinna asirratti abbichaa wajji isiniif hinna ambaasee Itoophiyaa ka bulchaa jiru Shanee fi Tigre kamana hidhaati nama baasu nama isaanii baasaa jiran dheengadda nama 4 baasan nama isaanii isin kufa qabdanii am nama isaanii 4 baasan ka biyyatti nama galchuu Shanee sadarkaa tokkoffa miseensa koree hoogganaa ol aanaadhaa warra mallaqaas keessa wali qabee jaallimaan roodhaaf ergu namichi itti gaafatamaan mana hidhaa Suudii Arabiyaa guutuun yoo lakki Shaneen ambaasee keessattuu kamuun qabdu Shaneeni aangoo waan qabduuf jecha Daawud Ibsaa ajajaa Shanee waan biyya jiruuf isin asirratti warri badhaadhinna deeggarra ofiin jettan afaan keessan qabadhaatii dhugaan dubbatina kanuun jettan taate wal baanee gadi baanee waliin dubbanna dhugaa yoo ammoo as keessatti nu jeequudhaaf waan akkanaa dubbatta kanaan jettan taate an dhugaa isinitti himee yookaan liqimsa yookaan dhiisa. Salaamu alaikum. Kan Sheek Huseenitti yeroon deebi'u na jalaa cite leencoo baatii kan waggaa 50 ajaa'itti ol seene ajaa kana qulqulleessuu qaba. Nu keenya jennee